Allah maramabiyo sembiyo inna manongesine alaga halina moresine ngaratina bindigo suma lekisini durabude dubanunde disini asidake nyauni deresini enyumel kayo sule bisini sinna manongesine alaga halina moresine jara kale apa jara tena jara kale garanki yademu natirare kaila ladaro kajam sare ko namalafe gatantare ko namalafe gatantare ko namalafe garada ho lala me bara ho garada ho nujala ka saripde nujala ka sagufu nagenyi biya kenya time itihabo nujala ka saripde nujala ka sagufu labina sa kafale amanya tehabo nagenyi biya kenya time itihabo labina sa kafale amanya tehabo lala me bara ho garada ho lala me bara ho garada ho lala me bara ho garada ho bara ho garada ho bara ho garada ho bara ho garada ho garim bardaya batu garim bardaya batu garim bardaya batu ilmana batoko malire wali nodun malire wal kokodun malire wali nodun dimi misab dukana bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa irgalafti barite wara besima biusa wara besima biusa wara besima biusa ole sonura gina garim bardaya batu garim bardaya batu garim bardaya batu ilmana batoko malire wali nodun malire wal kokodun malire wali nodun dimi misab dukana bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa irgalafti barite wara besima biusa wara besima biusa wara besima biusa Jendam mabdida bola malena babaso gergedan oromo le kanuma erroni le kunoti asai kab bola kabane bari jaljali se gabano de jale 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 jaljali
gadaa jabeeffadhu irree duubatti deebi'uun namuu waan hin jirre. Ilmaan abbaa gadaa Oromiyaa biyya koo biyya warqii falfuudhaa waggaa 150 nyaatamtee kottee duudhaa seenaa kenna waalanii wal nu wallaalchisanii amantaan nu qoodanii gooftaadhaan nu cabsanii warri Oromoo cabsu ofiisaa jabee badaa kunoo biyya ijaarte ijoolleen abbaa gadaa biyya sabaaf sablammiin hunduu keessa jiraatu yommuu sitti deebi'ee sirni kaleessi nyaatu haa Oromoo awwaalanii dhugaa kalee biyya teenya faffee fiigee kufee malee warri kalee seenaa keenya hasuu baree har'as kunoo itti toluu dhabee malee har'aaf kalees Oromootu moo'ee galee har'aaf kalees Oromootu moo'ee galee har'aaf kalees Oromootu moo'ee galee har'aaf kalees Oromootu Valeno abambia Dubbado Africa Dubbia si varsa cavalleno abambia Ade tulenji se Nelson Mandela Koloni jalatti yombule bena Ade tulenji se Nelson Mandela Koloni jalatti yombule bena Gota gota jalu hajalu hundesa Gota wako butu abdisa aka Gota Hussein Bune nadi gamada Gota Bakar Ware elemo kintu Damunu debite roro numbektu Gota Bakar Ware elemo kintu Damunu debite roro numbektu Damunu debite roro numbektu Dubbadu Afrika dubbadu Ethiopia si varsa cavalleno abambia Gota Bishe Garba Taddasa Birru Jarra Abba Gata Jazari Ali Bakkala Dawano Kerro Nageso Bakkala Dawano Kerro Nageso Eebisa addunyaa Mustafa Hussein Haacaaluu hundee isaa itti cimee qabsoon isaa Haacaaluu hundee isaa difiniinee qabsoon isaa Haacaaluu hundee isaa itti cimee qabsoon isaa bineensa wayyaa namarraa kapootarree facaafanne bineensa namaas nyaate kafeedhiin isaan guutamne Haacaaluu hundee isaa Jechuun nuufaa fedhu rooba nuufaa dha'u kan dhufoof taades qotiyyoon amma dhattaa'ulu fardi godhee dhattaa'ulu saana kolee dhattaa'ulu hawaan dhalli rabbi dhaa'uutu nama har'a sitti walitti nu qabe kanallee mitkiin isaa kan galmaa faataatuu fi mataa rabbi akka deemtuu fi rabbi kanatti sana bisinii kan biraas nuufaa dabalu kana irraa olinna ilmaaniif kan ta'u waan boru seenaa uummata Oromoo keessatti galma ilmaan boruutiif ta'uu danda'u nama borurraa eenyudha. Kanaafuu rabbi sababee haa eeggachuu mana kana keessatti saawwachuu jedha gocha. Ile bisna of gocha. Tika kena nama guddisu guddaa kena nama gochu beka kena nurraa tursu jaalli kena artist Abdurrahman Turaa kanas rabbi jala bara isaa guutuuf rabbi nama fixa boosaa taasisu nulli afaan kena taasisu bakka wala rabbi taaguutu. Hayyee hin uffachuu isaa hin eebbisna gochaa hayyee waan akka dhoochina kan haa bulchu dogoggora haa oolchu hayyee waan ta'u haa qabu Oromoo takka haa godhu ka Oromoo ta'e rabbi haa qajeelchu abbaan biyya Oromoo haa ta'u Abdurrahman weellisaa jechuun raayyaa ittisa biyyaa osoo nama dhageen bilisummaa Oromoo fiduu rabbi itti haa dabalu isaa fi sanyiin isaa guutuun Oromoo haa taatu bilisummaan Oromoo haa ta'u aartiin Oromoo haa dabalamu sirni guyyaarraa kun Itoophiyaa miti Oromiyaa miti Afrikaan Oromoodha rabbi Oromoo haa walabeessisu tokko nama taasisu ani sirna beeku nama kolchaa ofala
jirta onnee teenya keessa Hacaaluu Hundeessaa yoomuu badduunu keessa Hacaaluu Hundeessaa jirta onnee teenya keessa Hacaaluu Hundeessaa yoomuu badduunu keessa Hacaaluu dhalli kee seenaa kee haadhaalu Hacaaluu dhalli kee seenaa kee haadhaalu Hacaaluu dhalli kee seenaa kee haadhaalu Harraaf kalees Oromootu moo'ee galee Harraaf kalees Oromootu mirgaan galee Harraaf kalees Oromootu moo'ee galee Harraaf kalees Oromootu mirgaan galee Harraaf kalees Oromootu moo'ee galee ijoollee haadha siiqqee haadha gadaa bareedduuti yaqaxallanti si fadhaninka waan hundaanuu haadha gadaa roobaleeti folleetti yaqo'ituudha gadaatti yaqo'ituudha haati siiqqeetis argite waan ishii gootu waan raqaaste noomooriin argite tiktookina kana qaqaxalee dalaante mana hindalafiisa yaa guddatu yaa gabbatu dhiga aloon kursummaa teechidhaa cham Mardida bola malena babaso gergedan Oromooleen kanuma Kerroonillee kunooti Kabale ula kabane bari Jaljalli Garbadoole jale Jaljalli Garbadoole jale Jaljalli
sini ala gahalli nama bore sini ngaratina bindiga sumale sini durabu de dubanunde sini asida ke nyauni de sini nyumel kayo sule bisini sinamano ke sini ala gahalli nama bore sini apa jara tina jara kale garanki ya debo natirare kaila lajaro kajam sare ko namalafe gatantare ko namalafe gatantare ko namalafe nujala ka saripde nujala ka sagufu nagenyi biya kenya time itihabo nujala ka saripde nujala ka sagufu labina sa kafale amanya tehabo nagenyi biya kenya time itihabo labina sa kafale amanya tehabo nulala me baraho garadaho nulala me baraho garadaho nulala me baraho garadaho baraho garadaho baraho garadaho baraho garim fardaya batu garim fardaya batu garim fardaya batu ilmana batoko malire wali nodun malire wal kokodun malire wali nodun dimi misab dukana bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa irgalafti barite wara besima biusa wara besima biusa wara besima biusa Oleh sonura gina garim fardaya batu garim fardaya batu garim fardaya batu ilmana batoko malire wali nodun malire wal kokodun malire wali nodun dimi misab dukana bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa bari ubdi mimisa irgalafti barite wara besima biusa wara besima biusa wara besima biusa Rakki jenna mabdida bola malena babaso gergedan oromo le kanuma erroni le kunoti asai kabale ula kabane bari jaljalli se garbado de jale 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 Salam alaikum Husaini Salam alaikum Abba Mana Kaisi shumtani sharamu Kalmi nurmu halalamu Salam alaikum Husaini Salam alaikum Jedutiya Biyitenya habadatu Daya binesanu nyatu 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 Baby jadi kau romo jepite Baby jadi kau romo jepite
Rakki jedha maafidha Ola malee nama baasoo girgiddaan Oromooleen kanuma Qeerroon illee kunooti Asaayuu kafalee Ula kafaanii barri Jaljalli Seetee galmadoo deejalee 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 gammachuu guddatu natti dhagahame waan ijoollummaa kiyyarraa kaasee itti xaaraa ture baay'ee itti yaaddaa ture har'a akkuma albama eebbisuu kana osoo hin taane bu'aa ba'ii hedduu yeroo dheeraa hawwaa turetu na milkaa'e jedhee yaada kanaaf gammachuun har'a dhagahame kayoo miti walii jecha kan yeroo jalqabaati albama kanas kan na hojjete qindeessaa muuziqaa Xilawuun Tolaa abbaa manaa Waaritee Buriiti tokkoffaa sirboota qeenxee hojjetaa ture illee kan isin biratti darbaa ture isatu na hojjetaa ture sirboota biyya ijaaran irraa kaasee sirba albamaan kana ammoo na hojjechuudhaaf aarsaa guddaa waggaa 3 olitti taarree kun hin taane kana jijjiirraa kun hin taane hin diignaa kun hin taane akkas goonaa jennee guyyaa tokko qulunnan ifatin innis mana kiyya jechuu dandeetta maatiidha baay'ee itti taarree na waliin itti cinqamee kan hojii kana hojjenne hojiin kun hojii baay'ee hojii bareedaadha kan hojjenne wanti keessattuu as keessa sirboonni godinaalee Oromiyaa hundaa hojjenne jirra jecha qabiyyeen isaa ilmaan abbaa gadaa jedha ilmaan abbaa gadaa kan bades kanatis hunduu ilmaan abbaa gadaa jecha Oromoo kan ta'e ilmaan abbaa gadaa jechaan dhimmi siyaasaa as keessa jiru isuma qajeeltetti ilmaan abbaa gadaa jedhee kan itti moggaase albama kana keessa ilmaan abbaa gadaa jabeeffadhu irree duubatti deemuu lamuu waan hin jirredha albama sirbichi ilmaan abbaa gadaa jechuudha sirboota godinaalee Oromiyaa Waazawwee Xilawuun aadaa irratti baay'ee nama beekama akkuma Oromiyaattu jecha Kamiseen jira Jimma jira Shaggooyyeen jira Baalee 3 Arsiin tokko hin hambifne jecha Sonsumni reegeenis jira waan jira kana hunda itti cinqamee haala adda ta'een hojjenne kanaaf hawaasni keenya ammoo nurraa fuudhe hojii bal'aa hojii guddaa hojjenne irraa jecha amma waggaa 3 gara 4 deemaa jirra waggaa 4 deemaa jirra waggaa 4 kana keessatti aartii uummataa hojjechuuf jecha gaafa garii wallolla deebinee ammoo wallolli sufa hojiidhaan waan ta'eef akkuma wanti sun inni bareeduuf jecha deebinee ammoo akkasitti honna jenna dhugaa rabbii isin jedha dhugaa baay'ee itti xaarina waliin baay'ee galateeffachuu barbaada Xilawuunii fi haadha manaa isaa Waaritee hawaasa keenya na cinaa dhaabbataa turan haadha manaa tiyya qofaadha maatiin keenya walii gala yaa muslima waan ta'eef nan deeggarani haadha manaa tiyya baay'ee galateeffachuun barbaada amma osoo na argitee anatti mattee jedhee yaada jarjareetanii kun rabbii waliin Xilawuun kan galateeffatu qabaadheellee osoo hin taane waanuma xiqqoon na gargaareeti sadarkaa kana waan kana hojjechuu geenne malee mallaqa kafalee jechuu dandeessa na gargaaree na cinaa dhaabbateeti kana hayyee
Bareeda beektaa namni yoo hamilee qabuun artistiin Oromoodhaa waan qabuun humna qabu waan biraan qabu beektaa maallaqa qabaatee waliin gargaaru dandeettii qabu saniin nama oduu wal bira dhaabateeti bakka gaarii wal geessa sila oduu wal bira dhaabatanii namni waanuma ofii isaatii qabuun yoo wal bira dhaabate hamileedha waliin anadha maallaqa qabaadhee maallaqa waa isaa godheefi miti dandeettii qabuun yoo dhufee isaaf waltajjii kana bareechee isaaf sirbee waan guddaadha kanaaf isa bira dhaabbadhee waan hin qabuun sagalee xiyyaan isa gargaaru kootiif gammachuu guddaan natti dhagahameera. Kenna warri musliima waan ta'eef artii quban qabu ajaallee irraan qabani kanaaf kan isaanii achumatti siidhiseeti abbaan qabeenya Oromoodhaa garuu walumaa galatti namni eenyummaa ofiitti dursaa bareedu eenyummaan isaa waan dursuuf nama oduu eenyummaa ofiitiif bakka kenne bareeda aadaa tana yoo anadha ilma kiyyeetti hin dabarsin namni biraa kan itti dabarsu hin jiru kanaafillee oduu bakka kennine abbootiin qabannaa keessattuu artistoota bira dhaabatanii oduu artistoota gargaaranii artistoonni ittiin nyaachuufii miti yookaan ittiin dhuguufii miti artii tana ittiin guddisuudhaaf kan nama kadhatan baay'inaan yeroo baay'ee ispoonsoranaa ta'edhanii kan nama gaafataniif kanaaf oduu abbootiin qabeenyaa cinaa artistootaa dhaabbatanii mee yoo isinitti dhagahame yoo argaa jiraatan ta'e artistoota cinaa dhaabbadhaa tarii waan nyaatanii dhugan dhabaniiti miti kan isin kadhatan artii kana waan ittiin hojjetan tantu ulfaatee jennaan fuula keessan dura dhaabbata malee namni kadhaa barbaadeeti miti namni kamii koo kadhatee jiraachuu barbaadu hin jiru kan nama kadhachiiste kan nama kadhachiiftu aadaa tana ni guddifna jechaaf malee waan nyaannu waan nu dhabneeti miti ka fuula namaa dura dhaaban kanaaf aadaa mataan akka duubatti namni yookaan akka gara fuulduraa deemtu akka booda nu jalaa namni akka laafne jechamaaf dhidhiitataa jirra malee akka nama lubbuun keessaa baatu waan biraatiif miti kana abbootiin qabeenyaa rabbeedha hadaraa keessatti jiraati gargaara artistoota hidheetan dhaamsa dabarsaa. Waariteen sirba dhiifteetti illee hojjette hangara kiyyaan hin dhiifne garuu namni akka dhiiftetti beekaa kanaaf kaamee waan hundaafuu mee baruma fuuldura nu jiru kana keessa yoo rabbi walitti nu fide walitti dhufna. Keessumaayyuu sirba yeroo baay'ee ittiin beekamu kan namni jaallatu kan inni dhaggeeffachaa amma waltajjii irra sirbeeree achuma ani rafeertu. Anura lafeetu anumati uumaan sirraa dhalate nuti Oromiyaadhaa itti hima yoo namni na gaafate Booranaaf barreentuun nuti Oromoonni martuu si qabna yaa Oromiyaa toosi bira jirraa rabbi si kadhanna. Ulfaadhotillee. Qindeessaa muuziqaa. Kaafuun tola. Anu. Guyyaarraa eebba abbaa Abdurrahmaan Turaa irratti kan argamte miira maalitti sitti dhagahame Abdurrahmaan Turaa akkamitti beekte? Abdurrahmaan Turaa egaa erga wal argine irraa kaaseetu egaa innis dubbataa ture duratti mudannoo baay'ee qabna beektaa takkaa'uu walitti deebina takkaa'uu hojii aartii kanatti waan baay'eetu jira beektaa yoo qajeelchiin yoo sirreessii yoo waan tokko daayirektiin godhiin sirreessitee karaa qabsiisinitti uummatatti waan bahu waan ta'eef wal eeguun wal tiksuun dirqama ta'a bakka kanatti kanaafuu mudannoo baay'ee qabna fakkeenyaaf kan guyyaa tokkotti hojjennellee jira hojii guyyaa tokkotti hojjenne sa'aatii 24 maali sa'aatii 3 kan nurratti fixee jira hojii dalagaa irreechaa sirba irreechaa hojjenne kilipii ka hojjenne jira inni suni ka walitti dhiyeenyaan beekte kan dhufu waan akkasii kuni yoo wal hubatteedha yoo wal argiteedha yoo sirriitti wal quba qabaatteedha kan hojii akkasii hojjechuu dandeessu waan ta'eef waggaa 4 akkasi waggaa 4 jala siiqeera sirriitti akkasitti wal beena. Mee atin istuudiyoo qabattee muuziqaawwan wantoota hedduudhaa qindeessuu jalqabdee umurii dheeraadhaa hojii kaatee anu ijoollee ta'uu illee waan beekuu baadhee dhagaatuman guddate baandiiwwan garaagaraa keessatti even ni yaadadha gara baandii godaana beekaa yeroo ijoollee baandii keessa jiran isaan keessatti dhagaatu. Kanatti mee haga ammaa
sirboota hagamii qindeessiteerta wantoota hagamii hojjetteerta yaadatta? By the way, ergan dalagaa kana jalqabeeti 1996 irraa jalqabeetu gara waggaa 17-16 ta'a maximum waan akkasiiti. Egaa everyday guyyaa mara dalagaan tokko jira. Waggaa sanirraa jalqabe naa lakkaa'e. Waggaa sanirraa kaasee hanga sila guyyaan tokko meeqa jiini waggaan tokko guyyaa 300 fi wayii qaba. Waggaa tokkotti sirba 300 fi wayii hojjettaa jechuudha beeki. Tariitii ayyaanaa fi guyyaa sanbataa sana keessaa baastee wanti tokko guyyaa boqonnaa yoo keessaa baasteeti hamma tokko argamuu danda'a. Egaa yeroo maraayyuu sirba dalagna yeroo maraayyuu isaan alattis immoo wanti hojjettu baay'eetu jira. Beeksisni jira, manzumaa dalaguun jira, nashiidaa dalaguun jira. Everyday guyyaa maraayyuu dalagaa qaba. Kanaafuu akkana jedhee si lakkaa'uu fi umrii daa'ima tokko waggaa umrii mucaa kootii jechuun hin danda'e. Namoonni dhufan kun immoo amala garaagaraa qabaachuu danda'u. Inni kun kan saffisee maaf nan baane inni kun kan obsaan eeggatu jira. Amma mudannoo qabdaa hojii hojjetu kanarratti. Sirriitti malee baay'ee mudannoon kootuyyuu baay'eedha. Mudannoo kiyyaatu isa jalqaba sitti himame. Aboo ana sagalee naa kenni hin jeeni. Sagalee naa kenni yookaan immoo mee maayikii kanarratti as jedhi hin jeeni. As jedhe ennaan dhufeetu gurraan akkana jedheetu maal siin jedhu naan jee. Waan akkasii jira. Mudannoo baay'eetu jira. As jedhe ennaan maal siin jedhu maal naan jechuu barbaadde nama naan jedhee jira. Mee ol bayi gaafan ol bayi jedhuuni nama teessoorra ol bayeetu jira. Nama dandeettii qabuus namni dandeettii guutuu ta'ee qabu ni jira. Yoo ati direct goote waanuma xiqqoo itti himte iskeelii takka waan wayii ol dabale yoo jetteen dafee galuuf jira. Namni immoo tasumaayyuu riitimiin hin beeknes jira. Riitimiin gamana deema, sirbisaa gamana deema. Isa sanallee qajeelchitee namni kaa fedhiidhaan dhufa yoo dhufu beekte beekumsaan miti. Aartiin keenya immoo keessattuu parsantiin irra caalanii warra yuunivarsiitii irraa bahee yookaan immoo warra beekumsaan wanni godhamee miti. Akkuma jirutti aadaadhaan yookaan immoo faayama uumamaatiin warra faayamedha warri aartii keenya hojjetaa jiru baay'inaanii parsantiin irra caalaa jechuudha. Kanaafuu isa sana immoo deeggaruu qabda, dirqama deeggaruu qabda. Ogummaa kana kan rabbi sii kenne hojjettee fiddaa, tireeningi gootee fiddaa, barattee fiddaa waan akkasiiti beekte. Kan immoo dirqama qajeelchuu fi maal jechuu fi karaa tokkotti fiduu fi karaa abbichi barbaadus haa ta'u karaa uummanni jiru irratti fiduu fi wal'aanuu qabda, eeguu qabda, tiksuu qabda. Namoota baay'eedha akkuma bifti garaagaraa amalli isaatis garaagaraati jira beekta. Waan akkasii kanatti jira waan ta'eef isa hundaayyuu qajeelcheen tolchee yoo walaloo hanqate walalootti dabalee fi yoo yeedalloo hanqate yeedallootti dabalee fi yoo tasumaayyuu hin dandeenye ta'eeti hin dandeessu jedhee gaggeessee asiin geenne irraa galata rabbiiti. Waggaa 16 dalaguu jechuun baay'ee guddaadha. Nama maatii tokko ijaaruu jechuudha beektee biyya ijaaruu jechuudha. Galatooma ulfaadha. Wanna yoo nasi deemi qe'ee waan na jedhuufi. Ayyee na gaafadha. Waariteen kana dura sirba fidee hunda isaa qindeessaa ture. Haanuma qindeessa. Yeedalloon kooti irra caala. Yeedalloon annura lafeen kootis yeedalloon kooti walaloo Abdoo Karrayyuutu barreesse. Isa dhiisiti sirba safuun sodaadhee darbaa sibira an dubartii miti beekee. Anumatu isheedha barreessee fi jechuun yeedalloo barreessee fi adda baanni kan isheeti kiyyaamti. Haadhaa fi isheetu dalaganii garuu wanni waan hojjetamuu qabu waan ogummaa kootiin itti dabaluu qabu
itti dabalee dalageera. Yadalloollee waan jajjabeessitu jira mire waan itti dabalamuu qabu dabaleera malee addi baanni completely ani hin beeku. Haadha ishee otoo gaafatti bare haadhuma ishee haadha isheetti itti jisenne addunyuma artii keessatti wal barre hawisa odaa nabeetti wal barre odaa nabee keessatti wal barre achitti wal barre achuma wal qaban. Galatuma ulfaadhaa wajjin horaa bulaa. Bareedeen miidhagina haasawwatteerti. Shoo mataa kootiin hin gaafadhu garuu akkasii nattaasu. Karakkoon karakkoon. Sansii wayyanaan. Amma irratti na qabde laata. Ayyee maqaan koo ani Burtukaana Raarsan jedhama. Kutaa magaalaa Boolee. Guyyaa irraa kana maaliif asitti argamne? Guyyaa irraa kana eebba albamii artiistii Abdurrahmaan Turaatiif asitti argamne. Miira akkamiitu sitti dhagahame? Guyyaa irraa kana eebba sirna ho'aadhaan kan inni kabajame kan inni eebbifame miira akkamiitu sitti dhagahame? Miira gammachuu guddaatu natti dhagahama. Sababni isaa artii sagalee uummataati. Artii keenya bira dhaabbachuun immoo wal bira dhaabbachuun aadaa keenya. Nuti artii keenya bira hin dhaabbannaa gammachuu guddaan natti dhagahameen jedha. Gammachuu guddaadhaan si'aayinaan asitti asoollee irraa hime. Uummata Oromootiif aartiin bu'aan inni qabu sagalee ta'uu fi aadaa fi duudhaa mul'isuu agarsiistuu aadaa duudhaa Oromoo kan duraanii kan ammaa agarsiisuudhaaf aartiin uummata Oromootiif bu'aa guddaa qaban jedha. Kanaaf gammachuu guddaan qaban jedha. Hayyee galatoomaa sanillee. Maqaan kiyya barreessaa Risaa Tarreessan jedhama. Hojii biraa immoo injiinara. Hanga ammaatti kitaabolee lama barreesse. Lafoo jedha. Imala lafootiin kan biraan immoo qorsa waloo kan jedhu kitaabolee kana harkaa qabaa jiru. Lafoo biraan gaheera qorsa waloo kan jedhu hojii irra jira xumure yoo ta'e ji'a 3 booddee yeroo eebbaa waliin hojii irra oolaa jechuudha gara fuulduraatti. Ayyee sinillee galtama. Guyyaa irraa kana egaa akkuma beekamu artistii Abdurrahmaan Turaa nama yeroo dheeraa sirba garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hedduu hojjetee bifa albamaatiin har'a dhiyeesse waan ta'eef sagantaa isaarratti argamee egaa akka koree tokkotti illee nama qindeessaa ture. Har'a ammoo iddoo kanatti kan argamne egaa keessummoota kabajaa bakka kanatti kallattii garaagaraatiin dhufanii nama kana cinaa dhaabbatan welcome jennee anaa dhufu jennee simachuudhaaf bakka kanatti dhufnee jechuudha. Kun baay'ee waan guddaa natti dhaga'a. Maaliif amma aartiin kan maalummaa keenya ittiin ibsannu ibsituu maalummaa keenyaati jechuudha. Artistoonni immoo uummataa jedhama hin beekama. Yeroo kana keessatti namni kun hojjetee waan yaade tokko gumaacha uummata kanaaf lafa kaa'e dhaloota boruutiin waan gumaache tokko bifa akkanaatiin qindeessee yeroo ija uummataatti gabbaasu arguu kootti gammachuu guddaatu natti dhagahama jechuudha. Kun immoo maalinni aartiin darbee jiraata. Abdurrahmaan waggoota dheeraa booda namni lubbuudhaan ni du'a. Yaa'u darbee jiraatan jedhamu garuu hojiin inni hojjetu kun immoo amma gaafa Oromoon jirutti amma gaafa uummanni kun jirutti amma gaafa aartiin jirutti hin jiraata jechuudha. Kanaaf ani keessumattuu aartii baay'een jaaladha. Baay'eedhaan hojjechuuf illee yoon hojjechuu iyyuu baadhe immoo warra hojjetan baay'ee natti tole jechaadha. Nan jaaladha. Kanaaf gammachuu guddaa gammachuu addaatu natti dhagahame. Namoonni dhufan illee dargaggoonni bifa garaagaraatiin kallattiiwwan garaagaraarraa dhufanii miira ho'aadhaan dhufanii iddoo kanatti argaman arguudhaaf argees immoo itti gammaduudhaaf anillee gammachuu guddaatu natti dhagahame jechuudha.
artistii cinaa dhaabbachuuf maal fakkaata hawaasni? By the way, deeggarsa wanti jedhamu kun deeggarsi yaada. Amma namnoo sadarkaa yaadaatti waa xiinxalee hubatee wanti kun barbaachisummaansaa kana jedhee sadarkaa gochaatti seena jechuudha. Haa ta'u garuu aartiin Oromoo dhaawata keessa jijjiiramaa guddataa hubachaa dhaloonni illee waa gargaaraa nama cinaa dhaabbataa dhufeera. Garuu kana gaafan jedhu amma yaadame ga'e jechuu koo miti. Amma boodallee ni dabala dhaloota irraa abdii qabna. Dhaloonni waa hubataa waan tokko tokko jechaa hin deema waan ta'eef dhaloota irraa abdiidha guddaadha qabna. Garuu gargaarsa wanti jedhamu kun beektaa baay'ee agas maraa miti keessattumaa inni amma namuma waa'ee maalummaa waa'ee aartii bu'aawwan aartiidhaan darban maalummaa aartii hojjechuun saba tokko maal barbaachisa waan jedhu warra waan sana beekantu itti hirmaata malee namoonni kaanii baay'ee hangasii miti. Innaa yeroo tokko maaltu sitti dhagahama seetaa hoteela tokko eebbisi hoggaa jedhame namoonni kumaatamaa yaa'ee dhaqee eebbisa waan sana jechaa. Innaa wal jaamee wal kaasee kootta addoo akkasiidhaan namaan akkasii jiraa jedha. Sunis dinagdee dhagama tokkoon garuu haa hojjetamu immoo yeroo aartii biratti otoo bifa sanaan san hojjechuu yaraadha jechuu otoo hin taane akkuma sanatti wal cinaa dhaabbatanii gaariidha waan ta'eef deeggarsi jiru baay'ee miti. Haa ta'u garuu deeggaramuu baannes waan yaanne waan kaayyessine galma gahuun dirqama jechuudha. Maaliif haala amma keessa jirruun duubatti sochii garagaltee ilaalte nu har'a kitaabilee barreessuudhaafis haa ta'u aartii hojjechuudhaaf xiqqoo waan ta'eef ifa wayii harkaa qabna jechuudha. Yeroo identiitiin Oromoo mallattoo gaafii keessa turte iyyuu aartiin Oromoo hojjetama. Waa aartiin Oromoo hojjedheetti artistoota Oromoos haa ta'u abbootii qabeenyaa Oromoos haa ta'u hawaasa Oromoo kan bira bal'aa sanayyuu kanan hojjedheetti yeroo itti ibsitu sanatti yeroo waan sana hin arganne yookaan argachuuf illee daandiin cufaa ta'e gaappiin guddaan uummataa fi artistoota walakkaa ture. Riqichi sun gargara ijaara akka gargar citu godhamaa ture keessattuu aartiin Oromoo ceeyyaadha ture waan ta'eef nu gargaaramnes gargaaramuu baannes garuu haamilee keenya duubatti hin deebifnu ni hojjanna yaada jedhuun qabaabe. Galatoomii ulfaadhu. Ayyee sinillee galatoomaa nuuf jiraadha baay'ee sin jaalladha. Maqaan kiyya Misraajii jedhama. Maal taataa fi Abdurrahmaan? Haadha manaa. Egaa Abdurrahmaan guyyaa har'aa kana albaama tokko hojjetee xumursiisee bu'aa bahii yeroo dheeraatiin booda kan inni eebbisiisee jiru. Guyyaa har'aa meetiin yoo eebba albaama abbaa manaa kee Abdurrahmaan Turaa kanatti yoo argamtu miira akkamitti sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Baay'ee gammadee? Baay'ee gammadee lifaatii baay'ee keessa waan inni taree as ga'eeruuf baay'ee itti gammadeera. Mee yeroo garaagaraatti egaa muuziqaa namni hojii muuziqaadhaa hojjetu jireenyi dhuunfaa cinaa kana ni jira. Hojii ogummaa muuziqaa hojjechuun cinaa kana jira. Kanaa wajjiniin yeroo baay'ee inni sibira turuu biizii ta'uu gadi deemuu wanni akkasii ni jiraata. Keessumaa hojii muuziqaa kana yeroo hojjechaa turetti fa'aa deemee buluun fa'aa ni jiraata. Namoota wajjin bakka birootti baay'inaan ooluun fa'aa ni jiraata. Ati immoo haala mana jiru tokko akka sirreessuuf itti aartee itti dhufattee ati sirba itteetuma walii gadi deemta. Deeliin beektu? Yaadaniin deeggartaa sirba? Deeggara. Abdurrahmaan artistii ta'uu isaatitti miira gammachuu moo miira kunuunsa dhaga'ama? Miiruma dhugumaa? Haala dhuguma gammachuma nutti dhaga'ama. Duruma waan qabuu fi inni of keessaa muuziqaa anuma dura walitti hin dabalamin iyyuu miira muuziqaa waan qabuuf inni akka inni galma ga'uuf hin deeggara. Yaadanis waan hundaanuu gargaara. Egaa gara fuulduraa hoo Abdurrahmaan abbaan manaa kee nama akkamii akka inni ta'u hawwita? Inni yaadni isaa akka galma ga'uuf fedha. Wanni inni yaade hundinuu akka guutuuf fedha. Akkamitti wal bartan isaa wajjin? Nuuqa. Akkuma carraa ta'e anillee inni Adaamaa jiraata. Anillee Adaamaa dhufeeti asumatti wal barre asumatti. Adaamatti wal bartan? Achumaa gara gaa'ilaatti si dhuftan? Kanaaf amma gammachuuf jaalalaa wajjin hin jiru. Galatoomii ulfaadhu. Galatoomaa isinillee. Bilisummaa. Bilisummaa mee maqaa kee ibsadhu mee? Bilisummaa Abdurrahmaan. Okay. Jalaa gadi bu'e. Mee maqaa kee guutuu? Bilisummaa Abdurrahmaan.
Haa ta'u. Har'a maaliif as dhufte mee? Eebba albamaa eebbisiisuuf dhufe. Eebba albamaa abbaa keetii eebbisiisuuf asitti argamte. Mee miira akkamitti sitti dhaga'ama? Gammachuu. Abbee gaafa akkasitti sirba aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda mataa isaa bahachaa gaafa inni jiru sirboota babbareedaa gaafa inni hojjetu gammachuu qabdaa isaaf. Miira gammachuu gaarii sitti dhaga'ama. Sirboota isaa hoo dhaggeeffattaa? Dhugaa? Jaallattaa sirriitti? Mee isa akkeessuudhaaf hoo yaaddee beektaa? Yeroo tokko tokko malee yeroo baay'ee yaadeetu hin beeku. Sirboota isaa hoo beektaa akkanatti sagaleedhaanii walaloodaanii yaadattaa sirboota inni sirbu? Mee dandeessee tokko isaa naa sirbitaa? Sirboota isaa keessaa? Yoo wanni isa wajjin jedhe malee kophaa kiyya hin danda'u. Isa wajjin garuu jechuu ni dandeessa. Ati gara fuulduraa hoo maal yaaddame? Akka isaa gara aartiitti dhuftee isa hordofuu barbaaddamoo aartistii ta'uu barbaaddamoo ogummaadhuma biraatiin addunyaa kana keessa turuu barbaadda? Ogummaa biraatiin. Ogummaa biraatiin. Hin barattaa? Kutaa meeqa baratta? 3. Kutaa 3ffaa barachaa jirti. Bara kana. Bara dhuftu gara kutaa 4ffaatti dabarta. Bara dhufu kutaa 3ffaa. Bara dhuftu kutaa 3ffaa seenuu taata? Haa ta'u mee akkamiirree barnoonni? Bareeda. Barattuu cimtuudha. Barnoota keetiin yoo milkoofte gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? Doktor. Doktor. Ogeessa fayyaa ta'uu barbaadda. Maaliif? Nama miidhamee waan yaaluu fedhuuf. Kanaafuu abbaan kee Abdurrahmaan ogummaa aartiitiin addunyaa kana keessatti aartii hawaasa Oromoodhaa guddisaa gaafa inni addunyaa kana keessa turu ati immoo ogummaa haakima yookaan ogeessa fayyaa ta'uudhaan immoo hawaasa kee tajaajiluudhaaf jechuudha. Fedhiin kee galatoomi guddadhu. Hayyee egaa hundi keessanuyyuu waan akkasitti eeyyamamtanii asitti dhuftanii yaada gabaabaa yoo kennitaniif galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa isinillee waan yaada kennan duraa bu'uuf asitti argamtaniif guddaa galatoomaa isinillee ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha. Isinillee isin jaalladha. Abdurrahmaan keenyaatis kana caalaa galatoomii kana caalaa fuullee hojii guddaa ammas yeroo biraa albama biraa sirraa eegna. Viidiyoo kiliipii babbareedaa gara fuulduraa hojjettee hawaasa keenya fakkaatee dhiyeessitu kan nuti sirraa eegnu. Kan ammoo ni goota illee abdii qabna. Inshaallah. Takka illee. Galatoomaa ulfaadhaa. Ayyaa. Galatoomaa isinillee.